ilmoon amaanaa rabbiiti. Akkuma siif kenne sittillee kenne. Amaanaa san haqa guuttee rabbi biraan geettee moo hir'iftee wajjin salphatteen gaafii guyyaa qiyaamaa hin oolleedha. Ilmaan sanyii filatamaa rabbi banii aadam badhaasu. Yoo har'a ardii abdii gubbatti sanyii filatamaa kana facaafne guddisa gaariidhaan obaafnee akka isaan lalisanii bareedanii biqilan goone guyyaa tokko galata san murachuun keenya hin oolu. Har'a gaafii tokko lama isin gaafadha. Ilmaan jallachuudhaaf eenyutu itti gaafatama? Mootummaadha moo? Haadhaaf abbaa yookiin maatiidha moo? Ollaa fi hiriyootaa fi hawaasa moo? Eenyutu itti gaafatama? Deebii kanaaf daqiiqaa muraasa keessatti wantoota gurguddoo guddisa ilmaanii keessatti akka ilmaan hadiida seeraa fi safuu fi namoomaaf amantii irraa bayanii har'allee ofii salphatanii bor seenaa keellee salphisan kan godhan tokko lama irraa walii tuqna. Gurra keessan dura qalbii keessan naa ergisaa. Jallina ilmaaniitiif sababni guddaan qorannoolee hayyoonni addunyaa godhaniin inni hangafaa alfaqrul mudaqqi'a hiyyummaa ilma namaa caccabsu. Hiyyummaa jechuun uffata ibiddaati. Hiyyummaan hanqina abbootii qabeenyaa yoo dhoksellee jabeennaa fi gaaromminaa hiyyoolee immoo ni awwaala. Hiyyummaan biyya keetitti orma si gooti. Biyya ambaatitti immoo abbaa biyyaa si fakkeessiti. Hiyyummaan biyya nama dhabsiisuu caaltee ilmaan kee akkati dhabdu si gooti. Maatiin mana isaa keessatti hiyyummaan akka awwaaraatti mana san guutee taa'u. Maatiin sun ilmaan irraa milkaa'uun isaa ni ulfaata. Ilmaan maatii hiyyooman keessaa bayan tajaajila bu'uura jireenyaa jedhaman guutuu argachuu hin danda'an. Hangafa irratti mana barnootaa qulqullina qabu. Qulqullina kan qabnellee sababa daftaraa fi qalama bituu dadhabuutiin waan mana barumsaatiif barsiisaa kafalan dhabuutiin mana barumsaa dhabuu danda'a. Ilmaan mana barumsaa yookiin qaraatii dhabdi immoo madrasatu shawaari'a mana barumsa karaa gubbaa ka duriyeen barsiiftutu jira. Sartifikeeta hannaa digirii tokkoffaa lammaffaan kun hannaan eebbifamee kun suusii fi araada gargaraatiin eebbifamee bahu madrasaa san keessa seena mana barumsaa san keessa. Maatiin ilmoo ofii barumsa qulqullina qabu sababa hanqina mallaqaa hiyyummaatiin barsiifachuu hin dandeenye ilmoo san haala gaariin argachuu hin danda'u. Lammaffaa barumsa birachi dabree maatii garii keessa irra heddumminaan keessattuu Afrikaa fi biyya keenya qabatee maatii nyaata guyyatti yeroo tokko yookiin lama qofa nyaatu jira. Ilmoon amma waa nyaachuu waa dhuguu barbaaddi. Sababa waan garaa isii gahu mana isii keessaa dhabduuf jecha waa lamatti gabbaati. Laman keessaa inni jalqabaa kadhatti gabbaati akkuma har'a magaalaa gurguddaa keessa wayita deemnu ijoollee xixiqqoo miila nama qabdee gara socho'uun dhabee namni ofirra qaanfatu gahu jechuudha. Wayita ifaan tiraafikaa ifu nama 10-20 dhufanii konkolaataa kee marsan. Baalagummaa qofaa miti hiyyummaa gadi baase. Maatiin hiyyummaan rukutame. Maatiin hiyyummaan mana ari'ame ilmaan ofiillee dhabee fuuldura ofiillee dhaba. Hiyyummaan kadhatti gannama baafti. Lammaffaa hannatti gannama baafti. Ijoolleen hedduu ijoollummaarraa qabee ollaa naannoo keenya keessatti beeynu namuu godina isaatti naannoo isaatti gosa isaa keessatti beeku sababni hannaa tokko hiyyummaadha. Osoo baalagummaa fi guddisni gaariin dhabamuu jirullee hannaa fi kadhatti gaafa gabbahe magaalaa san keessa gaafa seene namni of duuba deebi'uu hin danda'u. Inni biraa wanti guddisa ilmaanii keessatti hiyyummaa keessa ilmaan jallisu keessaa tokko التعامل مع الفئة المتطرفة جروبي سيران على باتي دريجي أن هو جنمتو كان تقطش تاعي أكموتي تأججو كون هاتي في ديجان كان شرط في ديجان كان سيستم الددا قوليتي ملك أكسفو لي في ديجان وجين شيري أملي مقالك يستن هنو كيسن كيستن كبيتن تا بولو مقالتي جلنا المانيتيف وان هيومان نمقوتو بيجرانا مباسو ما ترانا ما فقيسو سببا hiyyummaatiif jecha maatiin haati waa rizqii waa dhafaan kaahatan gurshaa jireenyaa barbaacha mana dhooltu.
abbaan duniyaa gadhiisee jiruu gadi dhiisee biyya guutuu gadhiisee waggaa 10 waggaa 5 biyya isaatii baha. Wantoonni kun immoo to'annoo maatiin ilmaan isaaniitiif akka goone wantoota godhanii khasaaraa guddaa fidan keessaa isa tokko. Walumaa gala mee isinuu wal jidduutti haasa'a waan guddisa ilmaanii keessatti sababni guddichi hiyyummaan maatii facaasee mana bittinneessee guddisa keessatti khasaaraa guddaa uumu keessaa tokko hiyyummaadha. Inni lammaffaa wantoota jallina ilmaaniitiif sababa ta'u الشقاق بين الوالدين والأبي جنما قلقلا ما تيكي صدق يفهم نمني قرين سبب هنكنا إيمانا قبو سبب تربية قدسة قاري وفي تيفوها أفبا إسارة قدتي أسم بهنف هذا شرار إساقول هذا أفباتي قرو هذا أفباسا ilmoo horuu qofaan ta'an malee safuun beekan, aadaan beekan, amantiin beekan, wal qaanfachuun hin jiru, walii obsuun hin jiru, walii dhoksuun hin jiru, wal gorfachuun hin jiru. Deebii jaartiin asii achi deebiftu, abbaan achi as deebisu, ganama lafti bariite, nama faxira irratti aftira irratti wal lolu, qursi irratti ganama wal lolan, mis irratti wal lolan, irbaata irratti wal lolan, uffanni miicamu, wal dhabbiidhaan wal lolu insaan alaa guurama, dirqiidhaan miicama. Maatii waan xixiqqoo hunda abbaa manatti deebi'ee hojii gurguddaa sila alatti dhiirri akka isaa waamee alatti dalagu hojii san dhiisee manatti deebi'ee kasalmaanda jarra jaartiidhaan lolu kasalmaanda jarra uffata maalaan guurina jabbilee maan hidhina adhaab maatii yoo inni mana seenu qul innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaqiikum akka waan malakul mawti dhufee mana seenee maatii ka'anna al-mawta yukhayyimu ala al-buyut abbaan garii yoo dhufu namni dhaabataa jiruun ta'a kataa'aa jiruun ka'a karafaa jiruun callis zim manni kun guutuun akka waan duuti mana ol seenteetitti maatii ijoollee isaatiif yookiin haadha yookiin abbaa ilmaan isaatiif bilisummaa mana keessatti hin kennan nyakkisuu waluma ciruu waluma loluu wal dhabbiin maatii lamaan jidduutti jaarsaa fi jaartii jidduutti mudatu adhaabni isaa muka irratti cobu ilmaanii Oromoon maal jedha arbi lama yoo wal lole ka jidduutti caccabu sanbaleexa jedha sanbaleexa jechuun citaadha musiibaa haadhaaf abbaa jidduutti bakakkaan lama walitti buute jidduutti ka daaraa ta'u ilmaanii wal dhabbiin ganamaa galgala manni ganamaa galgala nyakkisaa waluma loluu waluma arrabsuun guutame ilmaan gara alaa akka gabbayan bakka nagaha qabu barbaacha hiriyyaa barbaacha ollaa gaarii tasgabbii qabu barbaacha mana gadi dhiisa ilmoon xiinsammuun isaa ganamaan tuqama fakkeenya fokkataa haadhaaf abbarraa bara haadha abbaa arrabsitu abbaa haadha isa fuulduratti arrabsu arga mana musiibaa fi cinqatii fi ciqaa kanaan guutame keessaa baqatuuf jecha mana gadi dhiisa wanta sababa jallina ilmoo ta'u jecha lamaa sadii achi isinii kenna irratti haasaha waan gandi hundi namni hundi beeku raa'ii kun inni sadaffaa jallina ilmaaniitiif kan sababa ta'u at-talaaq haadhaaf abbaan addaan fottoqu manni yoo baqaqe mana baqaqe jireenyi keessan dhaabbattuu jetti arabni mana kun achi jigee kun garana jige manni koornisiin isaa cabe mana bitaan isaa dhaabni isaa bitaa mirgi isaa caccabe asiin amaan seenee gara siin bahan tuunni asiin seenee gara siin baha roobni gubbarraa dhufutti kulliin fitnaan cinqaa rakkoo jedhamu hundi ilma irratti roobdi bultiin tasgabbii qabdu gaaddisa ilmooti haadhaaf abbaan kabajaa wajjin jiraatan namni paars dhibbarraa dhibba walii galee hin jiraatu dhibbarraa dhibba walii ta'ee waliin hin jiraatu namni waan ilmoos jidduutti miidhamuu teessu saniif jecha jaarsi jaartii darbatu jaartiin obsuu qabdi hantuuta osoo mana keessatti teessu biffee meeshaa birciqqoon irratti keessatti guuramee taa'u biffee hantuuta biffee keessaan as bahu tokko argitee beekta hantuuta sanni darbadhe yoo jettee biffee fi birciqqoo meeshaa achirra guutuu dhoyta hantuuta biffeerraan as bahe sababa birciqqoo fi meeshaa keetii dhabuuf waan guddicha diigamuuf caccabuuf namni man isaa bililleen ijaarame dhakaan naman darbatu akka arabni jettu dhakaan gaafachi as deebi'e man isaa diiga ilmoon si jidduutti argamteemi tasgabbii gaafata walii obsuu haga gaafa ilmaan jabaattee nama taatee gorora liqimsitee ijji isaanii addunyaa laaluu fi barachuu addunyaa tan hubachuutti as bahutti walii obsuun barbaachisaadha maatiin xalaaqumatti fiigu waluma dhabbii maatii wal kassasu mana isaa ganamaa galgal ijaarsummaa Oromoon bishaan dheebotu maali ibiddi dhaamotu maali
namni gudeeda cab'i maali nama mar'imaan jige maali jetti Oromoon mammaakasii keessatti bishaan dheebotu ibidda dhaamotu gudeeda cabe mar'imaa jige mar'imaan jige jaarsaaf jaartii wal dhabane ka jaarsi jidduu seene haga waan distii keessa jiru wal himatan takka distii jaartiin fuutee kaleessa waan nyaanne itti distii fiddee jaarsa gabbaafti buree meeshaa sila duqeetii yookiin daakuu keessan naqatan homa tokko keessan jedhan jettee haga kaleessa waan silaa dhokfatan kulli jaarsa gadi baasan nama mar'imaan jige jetti Oromoon namni wal xalaaqu bultii diigu waan silaa osoo walii obsanii ta'anii fakkaranii dhaabbatanii mari'atanii wal hubannoodhaan ta'anii wal gorfatanii sirreessuu danda'an jecha kissiidhaan daaraa wal godhanii qabeenya adda diigamee maatiin adda diigamee ilmaan jidduu kana bittinna'a irra hedduun ilmoon mana barumsaa keessatti raftu qormaata irratti kuftu sadarkaa gaarii hin dhaqqabne maatii wal diige maatii daaraa wal godhu maatii waliin obsine maaltu fida maaltu asirraa dhufa tokkoffaa gaafs haadhaaf abbaan bittinnaa'anii bakka bakka qobatan haati abbaa buddeenaa jaarsa biraatti heerumti jaarsi buddeenaa ilmoo tana haadha biratti arguun fedhu mucaalleen haadha isaa nama biroo wajjin jiraattu arguun barbaadu ittiin tolu ibiddaa fi bishaan qorra qabbana lama ittiin tolu bakka tokko qilleensa lama sababa jaarsi buddeenaa abbaan buddeenaa ilmoo bira jibbuuf mucaan biraa baqata mucaalleen dhaquun jaalatu yoo garana haadha abbaa bira fiigu abbaalleen ilmoo dubartii biraa fuudhee jira haati buddeenaallee haga haadhaa ofii naman jaalattu kun beekamaadha takka takka gandaa wayii keessa argamuu danda'a garuu itti baay'een addunyaan itti walii galtetti waan jiru miti mucaan bayna wal dhabbii garanaa jarri wal fixanii dura walii obsuu dhabanii Israa'elii fi Iraanii walitti ta'anii ganamaa galgala waliin nyakkisanii bittinnaa'an mucaan wayita kaan mana garanaa fiiga wayita kaan mana garanaa fiiga jidduu kanatti harki duriyyee butee madarsaa reefisinii jedhe san keessa galti waan xalaaqni bultii diiguun jireenya facaasuu walii obsuu dhabuu wal gorfatuu dhabuun ilmaan goote nama musiibaa fi ibidda san dhandhame beeka ittaqullaha rabbii keessan sodaadha qabxiin sadaffaan isa kana qabxiin afraffaa wantoota jallina ilmaaniitiif sababa ta'an keessaa inshigaalul والدين عن الولد أو الأطفال أو الأولاد هذا فبان ilmoo ofirraa biizii ta'u biizii jechuun afaan oromootti jaatanaa'u jechuudha jaatanii bitaa mirga faca'u tasgabbii dhabu hojiin itti baay'ateeti miti jiruu isaa tartiiba proogiraamaan sochoosuu dhabutu biizii nama godha wanni biizii jedhamu soba irra hedduu nama biraa hedduu biratti biiziin soba ofumaa ibiddu fi qabsiise malee biiziin soba haadha ganama subhii biirootti bobbaatu gabayatti bobbaatu hojii alaatti gadi bobbaatu abbaa ganama subhii osoo ijoolleen hirribaan ka'in bobbaatu sarraatanyaan mana keessatti guddiftu sarraatanyaan nyaata qofa daleedi malee ilmaan namaan guddiftu hin jiru kun seera addunyaa keessa hin jiru haadha fabbatu guddisee ilma namaa asin gaha malee sarraatanyaa fi hojjettuun mana keessaa namaan guddiftu mucattitu gaafa tokko minxaafii afattee sijaadaa irra salaatan daa'ima harka ol qabattee Allahumma ja'alni jawwaala jetti yaa rabbi mobaayila na godhi jetti mucatti yaa rabbi mobaayila na godhi isii du'aa akkasii kadhatti mobaayila na godhi yaa rabbi mobaayila na taa'isi jettee kadhatti abbaan dhagee maal taati mucayyooti jedheen akka rabbi bilbila na godhu barbaadaa jettiin jawwaala mobaayila maaliif jedheen siifi maamaalleen wayita galtan isini wajjin taphachuu hin dandeenyu wayita ol seentan bilbila wayita ciiftan bilbila hirriba irraa kaatan bilbila sa'aan 24 bilbila carraa isini siqnee isini wajjin taphannee gammachuu isini wajjin qoodan waan dhabneef yoo mobaayila san taane garuu carraa isini wal argatu arganna rabbi mobaayila na haa godhu jettiin jettiin abbaan boohee mucatti ofitti as qabe musiibaa hedduun ta mobaayilaatiin har'a hojiin alarratti biizii nama godhu guddisni erga walitti dhufe hojiin guddaan ijaarsaa fi ijaartii jechuudha bar jaarsaa fi ijaartii jechuun ilmoo ijaaranii bar mangistii gabbaasuu qabanii bar aalima gabbaasuu qabanii bar goota biyyaa dhaabbatu nama sirnaan uummataa hojjetu profeesara gabbaasuu qabanii bar hojiin guddoon dalagamuu qabu kana garuu waan guddarraa namni mana aramaaf dhaqee midhaan aramuuf waan silaa jalaa araman dhiisee midhaan aramee galee
shigginyi kam eeggata sanyii kam eeggata namni waan silaa jalaa araman dobaa fi doobbii jalaa silaa aramuu qabu dhiisee garbuuf qamadii aramee gale sanyii kam eeggata bor nuti kanatti wanni nu hojjetaa jirru dobaa fi doobbii aramuu dhiifnee midhaanuma aramutti jirra sababa biizii taaneef biizummaa wanni jedhamu hin jiru. المرأة الفيسبوكية هذا فيسبوكا مجا جولي دبرتي أرأساتي كان فيسبوكا سبب فيسبوكا في تيك توك يتبي جولي هو سيسو دب جرار صدركا كان جينيا جر أبا يوم أنا أسيني واتساب بما في إيمو قف أوليغا غورا شاتي بيبرو أستاء كيلومتري كوما ميغا وجناسا جولي سامانا كي ستي جالر أنا رغبت بيزي تاون جولي أفيكو بقباتو أبون ساعاتي بلا في جها المالي كنو أبون وبليسو غافر اجولين تستي في دي مرمى جلس جيدو ساكن سامد غافر جدي مرمى جلس دوغتو غيا جوليتنا دوكا في دي جوليتنا دوغتو دبد فوان تف همنان اجلانو يوكي املانو يوكي جولين غرغدتي منا بهودانو غافر جولي كودان كودا شنكيسا توكوچما كمرمى جلس انت دوغتو دبد فجرا حرو يتجولين سفي دي ماما بابا جتي بلبل سفي دوكا ساعتي كنيف وانتو تجولي جلسن كيسا اني افرفان اسكنا إني شنفا قدر ربيتي وربنا مرة مرتسو ونمني في لنو كيساهن قبني مالس اليتم يتيم مالا يجولين قاف الدنيا تنت جملة هذا فبان أرجين الدنيا تنقبتي تكاجنا أبان الراكوفة يوكي هاتي الراكوفتي دقلي جرينيا تقوت الراكوفة يوكي دقلي جرينيا لما الراكوفتي yoo hawaasa bilchaataa fi fira bareedaa carraa rabbiin fidiniif ijoollee haadhaaf abbaan irraa jigan irraa dunirraa deeman irraa du'an karaan ijoollee sanii harka duriyyeetiin booji'amanii magaalaa duriyummaa fi suusii fi araadaa keessatti kufuu fida. Yatiimummaan waan haadhaaf abbaan murteessanii miti waan ilmi illee ofirratti murteessu miti. Bakka kanatti jabeennaa fi bilchinaa fi namummaan hawaasaatii fi firummaa fi ollaa iddoo kanatti ifa baha. Gaafati ilmaan teetirraa deemte akka ilmaan kee rabbi si tiksu yoo barbaadde ilmaan haadhaaf abbaan irraa deemte tiksiif. Nabi Muhammad gaafa Ja'far bin Abi Xaalib mu'tatti du'u shahiidee duniyarraa galu. Warri Madiinaa maatiin firri gabbahanii warroota mujaahidoota qabsaa'ota waraana keessa turan gabbahanii daangaa Madiinaatti simatan. Fardi gariin duwwaa gale qullaa ijoolleen Ja'far lamaan akkana dhaabbattee osoo jarri eeydu abbaan mu'tatti irraa kufe dirree waraanaa dirree qabsaa'atti irraa kufe. Ja'far at-Tayyaar fardi isaa duwwaa gale Nabi Muhammad gaafsa waraana san hin deemne akkanatti walaan ijoollee rifatanii dhaabbatan ijoollee harkisaanii. Nabi Muhammad farda Ja'far naa fidaadhanii gubbarra ol bahanii salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi tokko fuuldura kaa'atanii tokko duuba kaa'atanii manatti hin gala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم ورأى آل جعفري هل أنياته الجد وان إسان بيزي إسان قولوا اتلوا في الرسول برمتا قاف لفتي بريتو نبي محمد كأني جوليتو أتشو لكن يقول لك أنا جولين ددالة شوفتيري فين سران ببه هادو يوكيم ملاجئنا في داج رسول الله هذا جولو في التسكبني رفين سر هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويا تكو بلاء ددأتي وانا ددأتي ربنا وهي في سن اللي هاتكسو دنيا رادمنا ilmaan haadhaaf abbaan irraa kufanii ijoolleen akka shimbirroo haati irraa duutee awkaara keessatti haftee guyyaa gaafa isin irraa kuftaniif gaariidha. Ilmaan namaa haadhaaf abbaa dhabde bira dhaabbadhaa gaafa isin irraa kuftan rabbi bira isinii dhaabbata. Ana wakaafilul yatiimi يتيمي في الجنة كهاتين رسول ربي أنا في نمني يتيما ففقبي أكا قبا كان لماتي تقوم والجالة رسول الله أولو الله قمني لمنكو والله قمني سدفان جد دنجر الله نبي محمد جد صلوات ربي وسلامه عليه وانتوني ما تترران كأجول لي جلسا قبتي وانا ما دبني إسان كان وانتي حواسا والقبته وانتوت إلمان جلسا كيسا وان حواسا والقبته كيسا إني تكو إني هنقفني hiriyoota jallatoo hiriyaan maagneettiidha akka ofii jiru sanis si buta hiriyaan liiftiidha jalarraa kaasee gubbaallee si baasa gubbarraallee fuudhee jala si dabarsa
sababa hiriyaa jallate hiriyaa dhama'e hiriyaa sarara keessaa baheef nama saffii salaataa masjida saffii duraatti argamu meeqatu bahee naayit kilabii saffii tokkoffaa dhaqe hisaaban qabu. Haafiza kan qoma isaa qura'aanni rabbii birraa darban qabneen guutame keessaa dhiqee muuziqaa itti waraabe sababa hiriyaati. Hiriyaan jiruu teetan oolmaadhaan jiraattu qofa son taane hargaa sadarkaa khaatimaa si balleessutti deema. Abi Xaalibii namni khaatimaa balleessa hiriyaadha. Osoo sayyidni khalqii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiin ta'anii yaa am yaa abbeeraa kiyya jechuma tokko ka qiyaamaa itti ragaa si bahu naa jedhi osoo isaan jedhan أبي جهل بلا فأس ترغبوا عن ملة آبائك كرأبوتي كيتي قد إفتي دبروا في دؤوا في وأندر نجر نباسوا في جتين جرسين نبو محمد سين التكيش عن جرسين كي سكنيت وصو بتامير كداكو هو على ملة عبد المطلب جدي روحين كي ساباتي كفجر خاتمات أبي جر السبب هريان وان نما قولوا نمني هندو فرت بيه كمن صاحب قوما نمني نمتك وجه قويا أفرتمتوري صار مثلهم أكما جرسني تأجل علي النبي طالب. أخبرني من صديقك هريانك أين يؤكت سلمناهمي أين يؤكت تاتي أنوسيه ماجلي ولدتي قيد برتي جد أجل أورمون نمني نما سجارة وجي أولو أولا سجارة كان وان أجاه وان فكتو واي ولا لنما جبسيسو yoo ulatan nama haqqisiisu fakkaata. Garuu adeeda wajjin oltuun qaamatti fudhattee booda afaan keetu kushinaa ta'uu danda'a jechuudha. Afaan keetu. Namni nama farshoo dhugu wajjin oolu adeemsa keessa farshoo dhuga. Hiriyaan wantoota ilmaan jallisan keessaa tokko. Sababa hiriyaa ijoollee hedduu tahanna baratte. Barumsa keessaa baate. Warri haxirii gubbaan utaalu mana barumsaa. Haxirii gubbaan utaalee galu. warra huccuu lama sadi walirraan godhatee yuunifoormii bakka biraa darbee bakka biraa oolu sababa hiriyaati. Qormaata irratti kufuuf sadarkaa gurguddaa dhaquu dadhabuuf waa hunda keessatti wanni hiriyaan nama goone hin jiru. Haadhaaf abbaan ilmaan isaanii alatti eenyu wajji akka oolan eenyuun akka saahiban jala deemanii yoo har'an to'anne gaafa imimmaanii fi gaabbiin hiikan qabne gaabbuuf jiraatu. Tokko kana. Lammaffaan wantoota ijoollee jallisan maatiin harkaa baasan keessaa tokko aljiiraanuu maatii ollaadha. Ollaan akkuma ollaan jedheen Oromoon afaan Oromootiin ollaan jechuudha. Walumaan oolaa waliin bulaa oolmaa jireenyaa hunda waliin qaba kanaaf ollaa jedhame hin oolle jechuudha. Rakkina waliin oolla waliif oolla. wal oolchine jechuudha. Jireenya hunda waliin baatu jechuudha ollaa jechuudha. Garuu gaafa faallaa kanaa ta'ee ollaa ta'uufiitiifuu caccabe biratti galtu. Kana dura waan isiniin dhaamu namni muslimaa tokko wayita mana bitatu yookiin mana kireeffatu wantoota 4-5 laallatuu qaba. Arabni wayita mammaaku aljaaru qabla addaar mana dura ollaa laalladhu jedhan. Tokko namni wayita mana bitatuuf yookiin kireeffatuuf deemu ollaa akkamtu naannoo kana marsee jira jedhee to'atuu qaba qoratuu qaba. Fiddee bira ijaaratti gaafa ollaa ibidda biratti mana ijaaratte mana san gurgurattee baatamu akkam goota. Ollaa muuziqaan keessa akka ibidda kanatti ol bubbisu. Ollaa qoshaashaa achirraa sitti gad darbu ka sagaleen isaa mana si jeequ ka ilmaan isaa dhufanii haxirii si darbatan. Ijoollee haxirii caccabsitu ka waa hattu ollaa akkanaa bira yoo teesse mana buqqiftee deemtamu akkam goota mana gurgurtamu. Awwala laallatu barbaachisa. Osoon roobiin awwaluma xilaan deemuudha dibaabee. Eega roobni roobee qofa xilaa dibaabee yookiin xilaa barbaachuun gadi fiiguun nama hanqina sammuuti. Awwaluma roobni hin jira roobuu deemarra yoo jette dibaabee qabattee bahus sirriidha. Namni muslimaa tokko itti mana bitu qabxiiwwan inni laallatuu qabu ofirraa qabxiiwwan tokkoffaan ollaadha. Lammaffaa albi'atu nadhiifa naannoo qulqulluu faabrikaa ulfa dubartii garaa darbuu jira furri isaa. Iddoo qoshaashaa yookiin balfate darbantu jira. Iddoo akka qeeraatu jira.
iddoo maashina sibiilaa maashina mukaa ka tasgabbii wanni jedhamu takka hin jirre namni gara waaquu atuun keessummaa dhuftee buluu hin dandeenye jira. Mana wayita bitattu yookiin kireeffattu iddoowwan tasgabbii qaban qulqullina qaban iddoo hawaasa qulqulleeffatuu beeku karaa sirreessuu beeku bishaan dhoqqee irraa waan akkasii sirraa qulqulleessuu beeku hawaasa kana naannoo akkasii filatuu qaban namni. Naannoo filatamaa qulqullina qilleensaa qulqullina hawaasummaa kan qabu. Inni sadaffaan namni tokko itti mana bitatu yookiin kireeffatu wanti inni ilaaluu qabu iddoo masjidatti dhihaatu ilaaluu qaba. Namni muslimaa manni isaa lama ka keessa jiraatu masjida rabbiin itti gabbaratu. Masjidni suuqii akiraati. Iddoo bakka mana nyaataatiif hoteela adda addaa barbaaddattee galtee masjidni hin jiru, salaanni tokko hin jiru. Salaanni masjidatti hin salaatamne mi'aan qabu. Shaayii soqidda yookiin sukkaara shaayii sukkaara hin qabne garaagarummaa hin qabu. Ruuhii keessaa baha masjida keessatti kan salaatamne. Namni adada masjida irraa fagaatuun onneen isaa gogaa deema. Islaamummaa irraa fagaataa deema. Hawaasummaa islaamummaa jiraachuu hin danda'u. Namni masjida irraa fagaatu. Namni rabbitti amane akiraan isa yaachiftu mana wayita bitatu naannoo masjidaa ilaalee bitatu qaba. Inni sadaffaan kana. Afraffaan iddoo maasiyaan yakki gargaraa itti gaggeeffamurraa baqachuu qaba. Kana ilaaluu qaba. Naayit kilabii biratti yoo mana bitatte har'a ijoolleen kee borumtama sanitti achuma seenan firra. Iddoo muuziqaan ganama galgala keessaa dhukkisu. Kana haffazdi ijoolleen quraanaatti manatti sheekatti gootee qaraasiftu caala muuziqaa waan bara 1980 irraa gara bara 2025 bahee yuutuub irra jiru hunda haffazde ijoolleen. Guyyaa lama sadii keessatti muuziqaa sababa naannoo baalagummaan itti baay'atu. Qulqullinni namoomaa qulqullinni amantii hin jirretti namni mana kireeffatu yookiin immoo mana bitatu booda ilmaan isaa dhabe. Ilmaanii miti isattuu dabra isarrattuu dhibbaa fi dawanni tokko ikdhib arabni maal jetti kijibi hattaa tusaddaq haga dhugaa dubbatta jesin jedhanitti kijibidhan. Kijibuma kana yoo deddeebisan namaa miti atuu dhugaa seetama kijibdu kana. Wanni tokko ofitti deddeebisan qaama namaa ta'a. Wanni aadaa namaa ta'e himuu ganna man dhiisu. Kanaaf ulamaa'ni maasiyaa fe'ite hojjedhu hayyamaa miti beeki. Garuu aadama sitti hin tahi wanni aadaa hedduu toobaan qeebaluu jedhan. Akka toobaa adurree asiin ofirraa haqaa asiin ofitti hayti. Tokko qabxii kana. Inni biraa namni wayita mana bitatu namni muslimaa hawaasa wal ijaaruu beeku. Hawaasa wal qabataa. Hawaasa jireenya waliin mushaarakaa sheer waliin godhee jiraatu. Waan adda addaati waliin jiraatu keessatti hawaasa bittinnaa'aa of wal quban qabne akka fakkeenya warri hawaasni magaalaa hedduun bittinnaa'aadha. Ollaan magaalaa yookiin ollaan katamaa ollaa qabriitii jedhaan. Maaliif warri qabrii kun hundi isaa wal bira jiran kunoo taakkuu lama adda fagaatan tokko isaa waliin dubbisu. Hawaasummaa waliin hin qabu warri qabrii kanaaf rasuulli assalaamu alaykum ahla diyaar warra gandaadhe waame rasuulli warra qabrii waa waliin jiraniif akka ollaa. Garuu nam tokko walitti hin bahu tokkocha quban qabu. Ollaan katamaa ollaa qabriitii jedhan. Kunni waan hawaasummaa wal qabatu. Waan ijoollee jallisuu keessaa tokko wantoota amma dubbanne kana. Kana ofirraa ilaaluu qaba namni muslimaa tokko mana wayita bitatu yookiin kireeffatu jechuudha. Qulqullina manaa qofa laaltee diizaayina bareedaa, gatii bareedaan argadhee, kaaree bareedaa, mallaqa xiqqaan argadhee, qabxiin kee kana qofa yoo ta'e bor ilmoo dhabda, jaartii dhabda. Bor jireenya keetu laaqama. Ollatu to'ata jireenya si harka si caala ollaa keetu to'ata jireenya naannoo keetii. Naannoo keetu irra to'ata sirra. Dhiibbaa isa tura qabaata. Namni jiruu tasgabbii qabdu, iddoo qulqullina qabu, qilleensa bareedaa qabu, iddoo waan gaarii irraa argatu galuu qaba. Iddoo madarsaan itti dhihaatu, manni barumsaa itti dhihaatu ta'uu qaba. Madarsaan fagoo yoo ta'e fakkeenya ilmaan kee to'achuu hin dandeessu. Kararraa goranii bakka biraa ooluu danda'u. Takkaa balaa konkolaataa rabbiin godhini waan adda addaatiif saaxilamuu danda'u. Sababa kanaaf iddoo madarsatti dhihaatu, mana barumsaatti dhihaatu, iddoo bakka ijoollee itti qaruu dandeettutti dhihaatu ta'uu qaba. Wantoonni hawaasummaa wal qabatan isa kana tokko. Wanni ijoollee jallisu. Ijoollee ammas wanti karaa baaburri akka adiin isaa gadhiisee kararraa maquu godhu tokko alwasaa'ilul i'laam maas miidiyaadha. Maas miidiyaan yookiin sooshaal miidiyaan har'a nuti wajjin jirru ilmaanii miti. Nama kalee imaanaan beekamu, kalee safuun beekamu, namoomaan beekamu hedduu namooma keessaa baase miidiyaan har'a. Akka waan tiktookii yoo ol seentu yeroo tokko ol seentee tiktookii kana laaltu si hospitaala Amaanu'eeltu balballi isaa banaa bulee umman achi yaa'e moosi balbala Amaanu'eel mana hospitaala maraattu jiraami maraattu oli qaban maraattuun gosa sadii qabdachi keessatti kareef maraataa jiru
كفياجر مراتو مراس دفان كمراتي أبدي راكوتن سدان كان أكوان هوسبيتال أمانوئيل بلبلا بناني بولشاني أمن أتشياء تيك توك بنا تفك أعتبر نوم يؤتي لفت التلوف تكون ونما بالشاتا تسقبيكم تيك توك ما كان قبايو بيكون صورة برانا مبرا لفت رحمة جبين نوم براتي كبجني رحمة ما وان براتي قافا تيك توك قبابا وان إسا توقف سمي ترنيا توقف بيكم وان هر نما بالشنك أبو جروبا يونيفرسيتي كوليج جرينيا كيسة توري إيمانا كيسة توري ما تسرنك أبدو كيسة به إسما كان يبقى تفيدي المعرف واتك مبيني مجاو جو جيتا وفتي تيك توك الرمل أتو سنتو إرك أروما اتفكات إسنما الربسي ملك أو لتك أبتولالي واني برتا أولوف مالي دابر كرا قبابة تبري بهوف وجيوان كنا دلقوك أمنا دا إلمونكي هر أوان سوشيال ميديا كإلماني دي ساتي وان سيقود هذا فبا مال قد أجر سوشيال ميديا سرران على باسان جرو جروني نما ننفا جرو ماتي غوسا ديغان جرو بيجا ديغان جرو سوشيال ميديا غافة إلمانكي موبايل فيتا بيتي يوتيوبين تولي منتي واي فاي نيجل جتافي تو أنو تكو مالي لانا مجا وان بربادي أتقبع أتقنا ما قلبات غاف غري إلماني في ها أبان غرين أكا والديكسا في ورابساتي بولو متى كغلا لتشو ورابسي أدون غلينان غلغلا بيا awal dugeessi immoo guyyaa ooleetiin galgala gala guyyaa gala kuwa itabau kun kan quban qabu haadha fabbaan gariin ilmaan isaanii quban qaban social media isaanii to'achuu hin danda'an mucaan karaa chaatiitiin ta'ee karaa barreeffama adda addaatiin ta'ee CD gargaraa muuziqaa gargaraatiin mucaa mana keessatti televiziyoona al-abu thaani haadha televiziyoonni social media abbaa lammaffaa الدجال الصغير جدنين علماء ندو تلفزيون ورا علماء التلفزيون رتب الرسن دجال صغير جدنين دجال تقادني وامن تلفزيون دجال بنا كيستي المان دارا غدوچو فيسبوك مچاكي ساعاتي مچان فيسبوك عمرين وغا دغدمي شني وكين صدما اسي نتو ترتيبا على بهمله عمر الاخذ جدان علماء عمري نمني وجانته باكيجي غوتتو وبرتو اوف ايجارو مالي عمري نم إجارة امتسلا سراران على بالي بالي عمري يوجد قدامي شاني أتشيتو يمكن صدما أتشيتو بيجي إجارونا عمري أتشي أسي وافد أتن بيكم سا دندتي أقوم أددا فلتن ساعتي كانت تجارو وان براتي يوجو تمينمني يوك وان براتي كرر رابه يوم كجتا عمري نما وجاكو أنكو أنجي جري مجران وجاكو أن كيسة وجاكو تكو سنين كو أني كيسة تهجت تجر جافا waggaa kudha way keessa seentee ka hojjechuun dandeenye jira umriin namaa akkuma lafee yaadamtu namni gaafa dhalatu lafee meeqaan dhalata 226 dhalata namni boodarra lafeen kun yaa'aa dhufee 206 gabbu'a akkuma lafee yaa'aa deemu carraan dandeettiin beekumsi qara'uun barachuun fedhiin isaa nama keessa luqaa deema dada umriin achi deemu kanaaf sooshaal miidiyaan maal akka godhe anaa miti isin turra beeka har'a zeeroo nu deebisee سفو كيسانو باسي نموما كيسانو باسي هر صدركا علماء الربسو صدركا رسول ربي تنقوسو صلوات ربي وسلامه صدركا قرآن انقوسو صدركا إسلام انقوسو صدركا ربي باجو برقين نجر المان هر لوكين كلون بيجين أدين شجيني سمين تكرم بو إنقاف الأفتاء عالم وسخ الدنيا وسخ كان كيسا سينتي كيرا سمون اوكي هندي تولغيه كان كيسا سيني mucaan maal dibatee achi baha kanaaf wantoota ilmaan jallisan keessaa inni tokko ka amma harkaanu qabu sooshaal miidiyaadha sooshaal miidiyaa barumsaaf itti hajamna qormaataaf itti hajamna qo'annaa fi qorannaaf itti hajamna ijoollee kee sooshaal miidiyaa irraa fageessachuu miti to'adhu qajeelchiif tartiiba deebisiif karaa jarri waan gaarii qofarraa fudhatan godhiif mucaa kee mana keetitti nyaata summii qabu yoo dhiyeessitee fatiin ayyamtaa mucaan nyaadha yoo jeensin jedhe هرا ريموت كيتي تو من دجيري الراجل قبل ولا شنقوليت الرا اديم سما كيسه تسيبها حدف زي الوان زي مالي اسولو زي اسولو زي وجه دكي سابيتري مجان جرو غوتو كيسا سو زي الوان لك ام بي سي 2 ام بي سي 3 اولا ام بي 3 نيغلا اغاس ام بي سي 2 سي سينا كدراما نما غرغدا كسمتي كجاللا سينا اغاسي فيلمي دريه سينا اكتي حتن اكتي نما شودن اكتي هذا فباجلا شودن وان غوتو برسيسا مجان كي منا برومسا غدچ منا كيسا سيجرافي أتبتة بتركون قبو إنتو أتو قبان قبضو مش عبر يوجه تركان فتح سمار كتاجر وانت إف قبتي ون إلمان نجلسن سرران على باسن جرمو قوتو اللي تأوباتو قبابنان كان فكاتا
رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكن جدا كلكم شفت كيسا تكسينا اتقافة مما أفجلا قبها وكلكم مسؤول عن رعيته شفت كيسا وان اتقافة مما اتكنا مئرة نقافتمتو حتى رسول لكائي هجتم منك السالة تنياتا أغاتي تونا مغرغارتو وان إرت اتقافتم من اتكنا مرة نقافتمتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث برو كيست شفت نما وان اتتكفمو اتكنا مي قياك ياما إراغا فتم رسول ربي صلى الله عليه وسلم علمون تكون حجزا من النار أو تكون جسرا إلى الجنة علمو يوتلشتي قدس بريتشتي هرأسيتو شجيني في رئيس الأولى تفنانتا أكسمتي ركيتشتين جنة فردوسين سينتو سيتاتي يهر أباليستمو بر قاف علمك هنا قبه هجي فكتو فقال قبه حقا علمك يامتي جتي واكتو آخرا در الدنيا قبتي إرى مصيبة في حتى أمرتي أفان كيسا سنبند سينا كيسا هنبند نمتا هر أغنام مان قوغان ويتجيد أجيجي فمجدتي أرمون لدي فمجدتي ويت إني سيك أجيلو غرسيتو سي غرفمو أكيكتو سي أرغو بكا إرغيتو أد سي غو يرو كان سامدو إلمان كين ربين قرآن جهنم نوران قديني إلمان قرآنان دينجي أماني قرآنا بريداني الدنيا بريدشاني ركو الدنيا راباسا ربي نها تاسسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.